Akkam jirtu nagaa keessan jecha raantana godina Bunnoo Baddallee magaalaa Baddalleetti argamna. Wanti as jirruu fi hospitaala Baddallee keessatti uummata keenya sochii dhaabbanni keenya dhaabbanni Odaa Research and Development Association fayyaa irratti hojiilee garaagaraa cinatti hojii fayyaa inni hojjetuun ergama fudhannee Yuunivarsiitii Jimmaa faana ta'uudhaan hospitaala kanatti hojii kataraktii hojjechuutti jirra. Hojii kanaan uummata lakkoofsaan 370 caalaniif guyyaa irraatii fi guyyoota fuula duratti argaman guyyaa 3 itti aanu yookaan 4 itti aanuudhaaf hojjechuudhaaf deemna. Kanaaf dhaabbanni keenya hojii fayyaa irratti koomitimentiin inni qabu keessaa tokko kan agarsiisudha. Inni kuni galatooma jechuun barbaada. Uummanni keenya akkam jirtu nagaa keessanii? Fayyumaame baga nagaan dhuftan. Fayyaa keessanitti deebitanii fayyaadhaan kamanatti deebitan Rabbi isin haa taasisu. Galatooma ulfaadha waan dhuftaniif.